ibse turtii jaamboo joote waliin. Kun kattaate kaloota waan uummanni keessa jiru haala galtee miira uummanni keessa jiru waan qabsoo kana waan ta'eef yeroo baay'ee sirna qabsoo kan keessa fudhamee dhaabeffamu. Qondaaltonni Walaayittaa to'ataman wabiin gadhiifamuu Israa'elii fi UAE'n walitti dhufeenya cimsuuf walii galuu isaanis dhageenyeerra. Sagantaa kana ammayyuu taana isin bira gahaa. Hidhattoonni Huutii baqattoota Itoophiyaa biyya Yaman jiraatan irratti ajjeechaa raawwachuu qorannoo gaggeesseen bira gahu gareen mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch ibse. Gabaasa dhaabbaticha irra baaseen baatee eebila darbee hidhattoonni sababa koronaa vaayirasii maqaa dhahuun baqattoota Itoophiyaa kaaba Yaman irraa gara Saa'udii dabarsuu ibsa. Haa ta'u malee gidduutti ajjeechaa raawwachuu ibsuun akka qoratamu gaafateera. Firaafolee dhugaasaa gabaasa qabdi. Baqattoonni Human Rights Watch akka himanitti nyaataa fi dhugaatii malee daangaa erga rakkatanii booda qondaaltonni Saawudii daangaa isaaniitti akka seenan eeyyamaniiru fi kaan immoo bakkeewwan gaara biyyattiitti baqachuutu gabaafame. Bakkeewwan daangaa kaaba Yaman immoo hidhattoota Huutiin to'atamee jira. Akka baqattoonni jedhanitti eebila bultii 16 bakka Algahar jedhamutti hidhattoonni uffata magariisaa uffatan kunneen baqattoota Itoophiyaa marsuun koronaa vaayirasiin qabamtaniitu jechuun kanneen baqachuu yaalan meeshaan doorsisaa daangaa Saawudiitti geessani. Yeroo baqattoonni Itoophiyaa daangaa Saawudii seenan kanneen daangaa eegan ammoo baqattoota Itoophiyaa irratti dhukaasa banuun hedduun ajjeefamuu isaanii odeeffachuu gabaasichi ibseera. Yeroo gara Saawudii geeffaman akkasumas yeroo daangaa ce'an kanneen ajjeefaman jiraachuu kan dubbatan jiru. Haa ta'u malee hammi isaanii hin beekamu. Human Rights Watch saatalaayitiidhaan akka qoratetti gaafa Algahariitii akka Yemenitti bahan dirqisiifaman sana manneen baqattootaa itti dahatanii turan gubachuu mirkaneesseera. Ta'us erga Saawudii seenanii booda bakkeewwan tursiifamanii fi manneen hidhaa itti hidhaman qulqullina kan hin qabne akkasumas karaa seeraan falmachuu hin dandeenyeen tursifamuu ibsa. Biyya Saawudiitti ammallee baqattoonni hedduu bakka tokkotti baay'atanii haalli mijataa bakka hin jirretti rakkoo fayyaaf saaxilamanii akka jiran dubbachuu isaanii kana dura gabaasnee turre. Dubartiin Human Rights dubbisee waan mana hidhaa sanatti argite akkanaan himti. Manni hidhaa keessi ammaameen jalaan maddee sintibeetiin jalaan maddiitii qaqqaanamne kanuma keessatti ciisaa bakka itti caananii jiru. Hanqina qulqullinarraan kan ka'e fuulli isaanii babbadee kan mul'atanis jiru. Baqataan tokko mana hidhaatti daabboo fi bishaan waliin akka dhiyaatuuf ibsa. Human Rights Watch mootummaan Saawudii kanneen hidha akka hiiku akkasumas ajjechaa raawwatame akka qoratu dabalataanis qondaaltonni Huutii ajjechaa raawwatame jedhame akka qoratan gaafateera. Godina Shawaa Bahaa aanaa Booraatti mana amala sirreessaa keessa kan turan dargaggoonni lama iddoo koronaa vaayirasiitti wal'aanamaa jiran keessaa miliqanii badan. Poolisiin akka ibsetti kanneen badan kunneen sirreeffamtoota seeraa mana hidhaa aanichaa keessatti koronaa vaayirasiin irratti argame 5 keessatti argamu. Akkuma vaayirasichi irratti argameen bakka wal'aansaaf magaalaa Buraayyuutti akka tursifaman geeffamanis si'a lammataaf baduu isaanii ajajaa waajjira poolisii aanaa Booraa Inspektar Miiliyoon Taaffasaa BBC'tti himaniiru. Gaafa duraa badanii dhufanii informationii qaamni godinaa nuu kenne hordoffii goone namoota kana barbaannee argannee argine ammas yeroo lammaffaaf achi badanii dhufan. Magaalli takka jirti naannoo Keentarii jedhan magaala sanitti dhufan qanii dura. Qanii lammaffaa immoo odeeffannoon jiru naannoo Matolaqaa jedhan jirti magaalli xiqqaa takka achuma aanaa keenya jira. Achitti argamanii achi bulanii jedhanii odeeffannoo akkuma argine barbaanne ijoolleen hin deemanii amma naannoo keenya aanaa keenya irra hin jiran. Odeeffannoon jiru uummanni soo dhaga'ee uummanni agarree kana booda nutti dhufan qabnee too seeratti dhiyeessinanii miseensi keenyas ammoo hordofuuf marga. Itti gaafatamtuu itti aantuun waajjira eegumsa fayyaa aanaa Booraa Addee Fitsum Warqinaa dargaggoonni koronaa vaayirasiin qabaman kunneen badanii hawaasa keessa dhokachuun yaaddoo cimaa nutti uumeera jechuun BBC'tti himaniiru. Kun yaaddoon kun akka salphaa ture yaaddoo guddaadha. Uummanni akka taanetti komachaa jiraachiftuu akkamitti gadhiifamu jalqabas badanii turan beektaa? Jalqabas badaniitiin qabdeesuma kan geessine isa lammaffoo kana akkamitti baduu danda'anii jedhanii yaaddoo guddaa keessa uummataa miti akkuma aanaa Boraayyuutu yaaddoo guddaa keessa jira nuti jechuudha. Sakattaatuma jirra garuu haga ammaa wanti argame hin jiru jechuudha. Dhaggeeffattoota keenya oduuwwan gaggabaabseen isinitti himaa Itoophiyaatti guyyaa tokkotti namoonni 1,086 koronaa vaayirasiin qabamu ministeerri fayyaa beeksise. Kun isa guddaadha. Kanneen irra du'an 16 dabalatee lakkoofsi namoota du'anii 479 ga'eera.
Bulchitoota dabalatee namoonni Walaayitaatti xumura torban darbee to'atamanii turan 20 guyyaa irraa wabiin gadhiifaman. Qondaaltonni kunneen haayikaman jechuun wal dhabdee uumameen namoonni 16 ol ajjeefamuun ni yaadatama. Naannoo Tigraay magaalaa Maqaleetti dhaadannoo mootummaa fonqolchuuf nama kakaasu qabataniitu jedhuun namoonni shakkaman 9 guyyaa irraa yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhiyaatan. Manni murtii guyyoota dabalataa 7 qorannoo poolisii eeyyameera. Israa'elii fi biyyoonni Arabaa gamtoomanii UAE hariiroo isaanii nagaa qabeessa gochuuf waliigaluu pirezidaant Doonaald Tiraamp beeksisan. Ibsa waliinii Tiraamp ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu fi ilmi mootii Abu Dhaabii Mohammed Al-Nahyaan kennaniin waliigalteen seena qabeessi kun kan nageenya ba'aa gidduu galaa ni fooyyessaa jedhaniiru. Oduu biraattan darbaa galmee Jawaar Mohaammed jalatti shakkamtoonni 5 kooronaavaayirasiin waan qabamaniif manni murtii guyyaa irraa dhaddacha qorannoo duraa yaadee ture guyyaa biraatti dabarse. Kanneen vaayirasichaan qabaman jedhaman 5 eegdota Jawaar ta'uu abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa BBC'tti himaniiru. Gama kaaniin miidiyaaleen hunduu dhaddacha irraa osoo hordofin hafaniiru. Olmaa dhaddacha irraa riippoortara keenya Finfinnee jiru Habtaamuu Xibabuu gaafadheera. Ragaa galmee qorannoo duraa abbaa alangaa dhaggeeffachuudhaaf ture galmee obbo Jawaar Mohammadii fi namoota 14 irratti jechuudha. Haa ta'u malee guyyaa irraa kana ragaan abbaa alangee hin dhaggeeffatamne. Abbaan alangee jalqaba irratti ragaalee 3 dhiyeeffachuusaa fi isaanis akka dhaggeeffatamaniif mana murtichaa beeksisee ture. Haa ta'u malee shakkamtoota 14 keessaa 5 isaanis Geetuu Tarrafaa, Bashir Huseen, Sabbooqaa Olqabaa, Kennee Duumichaa fi Daawit Abdataa COVID-19 qabamuun isaanii mirkanaa'uusaa poolisiin dhaddacha waan beeksiseef jechi ragaalee guyyaa irraa osoo hin fudhatamin hafeera jechuudhaan abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa natti himaniiru jechuudha. Manni murtichaas yaada abukaatoo fi abbootii alangaa erga dhaggeeffate booda ajajawwan kenneeti kan jiru. Isaan keessaa inni jalqabaa keessattuu namootni COVID-19 qabamaniiru jedhaman 5 fi akkasumas kunneen hafan 9 waliigala shakkamtoonni 14 bu'aan qorannoo isaanii akka dhiyaatuuf wiixatatti jechuudha ajaja kenneetiin jira. Kana malees immoo qabiinsa isaanii wajjin wal qabates abukaatoowwan isaanii kanaan durallee irra deddeebiidhaan komii dhiyeeffachaa akka turanidha kan natti himanii. Manni murtichaas poolisiin federaalaa dhaddacha irratti argamee ibsa akka laatuuf akka ibsuuf ajaja kenneeti kan jiru. Dabalataanis immoo bu'aa qorannoo COVID-19 dhiyaatu bu'uureffachuudhaan namoota bilisa ta'uun isaanii mirkanaa'e irratti ragaalee abbaa alangaa dhagahuudhaaf manni murtichaa wiixata hagayya 11 bara 2012tti beellama qabatee jira. Gama kaaniin abukaatonni komii dhageessuu isaanii dhageenye. Komiin kun kan maaliiti? Abbaan alangaa dhimmicha hordofaa jiranis komiiwwan abukaatoowwan shakkamtootaa dhiyeessan keessaa inni tokko keessattuu beellama wajjin wal qabatee jechuudha. Guyyaa irraa kan akkuma beektu ammayyuu ganama itti himamee waaree booda yookaan immoo sa'a 7 fi walakkaa irratti akka dhiyaatanidha kan itti himamee abukaatoowwan jechuudha. Kanaafuu nuti maamiltoota biraas qabna. Kana malees immoo qophaa'uu qabna. Kanaaf haalli beellamni itti qabamu osoo sirratee jechuudhaan mana murtichaa gaafachuu isaaniiti kan dhageenye. Gama kaan miidiyaaleen hunduu dhaddacha irratti akka hin hirmaanne ta'eera. Wanni kun akkamiin ta'e? Naannoo dhaddacha erga geenye booda egaa gara dhaddachaa seenuu akka dandeenye fi kutaa biraatti jechuudha suur-sagaleedhaan hordofuu akka dandeenyu nutti himamee poolisootaan sakatta'amnee gara kutaa jedhamneetti seennee haa ta'u malee osoo nutti dhagahamu hin turre. Kanaafuu ni sirrata jechuudhaan daqiiqaawwan muraasa achi teenyee eegnullee wanti sirrate hin jiru. Kanaafuu dhaddachi erga eegalee ture jechuudha. Sana booda baanee gara dhaddachaa seenuudhaaf yeroo jennuttis poolisoonni eegumsa irra turan gara dhaddachaa kan seenne nu dhorkani. Kanaaf egaa erga dhaddachi xumuramee booda abukaatoo fi abbaa alangaa haasofsiisuudhaan odeeffannoo kana qindeeffachuu kan dandeenye. Ulfaadhu Abtaamu gama kaaniin gaazexeessaan lammii Keeniyaa mana Jawaarii qabame Yaasin Juumaa kooronaavaayirasiin waan qabameef guyyaa har'aa mana murtiitti dhiyaachuu dhabuusaa abukaatoon isaa obbo Kadir Buulloo BBC'tti himaniiru. Yaasiin kana dura wabiin akka gadhiifamu manni murtii murteessus hanga yoonaa hidhaa hin baanne. Isa xumuraarra geenye irraa qabsoo Oromoo keessatti walleenis ta'e gaheen weellistoota olaanaadha. Weellistoonni haqa, bilisummaa, quuqqaa, komii fi gaafii uummataa kaasan garuu duriirraa eegalee yeroo adda addaatti rakkoon isaan mudata. Walleewwan qabsoo keessumaa weellistoota beekamoon weellifamu garuu erga bulchiinsi mootummaa maangoorra jiru dhufees
baay'inaan hin mul'atu jedhu kanneen itti dhiyoo hubatan keessumaa walleewwan qabsoo xiqqaatu kan kaasan weellistoonni immoo haalichatu rakkisaa ta'e jechuun dubbatu. Weellisaa Jaamboo Jooteedhaan waa'ee Hacaaluu akkasumas dhimmoota wallee qabsoo irratti turtii taasisneerra. Rajiliin kanuma jaalalaa sirbama garuu kan dhaadheffamee ta'u waan uummanni keessa jiru haala agartee miira uummanni keessa jiru waa'uma qabsoo kanaa waan ta'eef yeroo baay'ee sirba qabsooti kan keessa fudhamee dhaadheffamu. Kabiraa gaaffiin koo durirraa eegalee weellistoonni kun keessumaa kan quuqaa uummataa, komii uummataa akkasumas immoo qabsoo uummataa sirban irratti xiyyeeffatama. Ati akka weellisaa tokkotti akkamiin ilaalta kana? Maaliif taarget ta'an? Egaa laala agartee roorroo uummata kanarra jiruu fi namni uummata kanatti roorrisuu barbaadu namoonni waan akkanaa sirban kuni uummata dammaqsaniitu uummata isaan irratti roorrisuudha jedhan sani harkaa baasani. Kanaaf namoonni akkanaa taargeet ta'an amma gartee nutillee amma Hacaaluudhaa fuuldura baanetoo waan kana akkaatti iyyineetoo hin dubbannu waanuma waliin beeknu tokkollee qixxee iyyinu sigalee amma ilmi namaa kun hundumtuu adeemsi mataa ofiisaa qaba. Namooti akkanatti baanetoo fuulduratti uummata galaa dammaqsaniitu harkaa baasuudha jedhan kana warri roorristoonni kun namoota akkanaa kana xiyyeeffatu sigalee waanuma isa baheetoo fuuldura baheetoo waanuma akkanatti teenyetoo kophaatti haasofnu kana fuudheetuma waltajjii irratti baasee uummata fuulduratti baasaa. Wanni kun riskii qabaa garuu immoo dhugaadha. Dhugaa kana Hacaaluun fuudhee yeroo baay'ee. Sirmuumee abii dhufanii asii kanneen mootummaa himatan, kanneen mootummaa qeeqan, kanneen mootummaa bulchiinsa Oromoo miti jedhanii kan yaada kaasan ni jiru, kan dubbatan ni jiru. Kunneen weellistoonni wallee qabsoo sirbuudhaan beekamu uummata sin kakaasu. Hojiiwwan akkasii akka hojjettan waan dhiibbaa sinirraan gaan qabu yookiin immoo akkas akka hojjettan waan fedhan sitti fakkaata? Maaliif callisaniin kun isuma natti fakkaata kaa'amma gartee maaliif callisan jechuun kun akkasuma natti fakkaata yoo annaashu. Garuu fedhiin akkasuma fakkaata amma maa callisaniin kuni sirba baasneerraa karaa qabnu sin jira. Haala mudate tokko jira sigalee waan tokko gadhiisuudhaaf wanni keessa jiru. Garuu kana gidduutti maa callisanii kan jedhu kuni waanuma amma akkaateetti kana fedhii akkasitti jiranitti fakkaata. Wallisaa tokko yeroon gaafadhee haalammi jiru wal nu jalaadhee sirbuufis rakkannee callisuufis rakkannee naan jedhe. Kanaaf yaadi kee waa wal simuu natti fakkaata isa waliin. Akkasuma kanuma laale ammayyuu kanuma. Kanumatu uumame akkam goonu jechaan kan bosonaa cincaa jirus laal dhiiguma kooti. Silaa walluu ta'anii amma kan komatamuun irra jiru isaan wal ta'uu dide kana osoo ta'eetoo jiru nu jidduutti maal goona waan abbaan gadaa dadhabe waan manguddoon dadhabe itti gaafatamummaa kana nurratti gatu jechuun baay'ee ulfaata sigalee yookaan immoo kana jidduutti kaatee beenzila naquun Oromoo jidduutti dhiiga dhangalaaf booddee sigalee seenaan keenya maal ta'a ilmaan keenya maali akkamitti nu laalu yoo waan kana goone. Kana turutti ulfaate sigalee. Gaaffii koo xumuraati. Dhimma Itoophiyaa kanaa dhimma weellistoonni afaan Amaaraa irra deddeebiidhaan waggaa dheeraaf sirban karuummoo kan afaan Oromoo keessa nagarree baay'eetu jira. Isa keessaa tokko Adwaa tokkodha. Hacaaluun ija jabaatee Oromootu harka keessaa qabamaaf dagatameedhe sirbe. Hojii isaa sana akkamitti ilaaltaati? Hiika qaba ture weellistoota kanaaf? Hiika qaba malee ilaalla gartee. Iddoo biyya ijaaruu irratti qabnu namni waa'ee Oromoodhaa dubbatee hin jiru sigalee waa'ee biyya diiguu malee. Maaliif biyya ijaaruu irrattis kinoo gahee qabnaa jedhee dubbate Hacaaluun gartee sagalee biyya kana ijaaruu keessatti gahee qixxee qabnaa. Ammas walqixxummaadha biyya kana keessatti bulla malee seenaa wal dabru jiru namuu seenaan abaluu gaarii seenaan abaluu badaa kan jedhu akkas godhaniitu kan nutti dabarsan sanii inni kun sirrii miti hundumtuu seenaa qabnaa seenaa gaarii qabna jedhee akkasitti ibse. Dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo kamiisa galgalaa caqasaa jirtu kanarraa kanumaan xumurame boru walitti deebinaa odeeffannoon dabalataaf gara weebsaayitii keenya akkasumas immoo gara fuula Facebook keenyaa deemuu dandeessu. Sagantaa kana kan isin dhiyeessee ammayyuu ittaanaadha kan isin qopheessite Firaafulee Dhugaasaadha. Gama teeknikaan Oskaar Boongaan waliin ture. Boru walitti deebinaa halkan gaarii. To the young men and women of our nation. First and foremost, I would like to extend my deepest condolences to every one of you who's devastated as I am by the assassination of our beloved Hacaaluu Hundeessaa, a man who has unquestionably touched the hearts and souls of the millions with his profound lyrical ability. For us, Hacaaluu wasn't just a musician. He was a musical revolutionist who embodied our hopes, our dreams, and most of all, our voices. As if the
cold-blooded murder of our icon wasn't enough, the regime also had the audacity to